Har'a qophii addaa goonii sagantaa ayyaana wajjin wal qabsiisnee keessummaa addaa tokko qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Maalni sagantaan addaan keessan maal wajjin wal qabata yoo jettanii ayyaana du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos wajjin kan wal qabate kana wajjin wal qabsiisnee sagantaan keenya keessummaa addaa nama baay'ee jaallannu faarfataa keenya faarfataa cimaa faarfataa ifaa deesaa wajjin jirra. Mee turtiin keessan amma dhumaatti nu wajjiniin haa ta'u baga nagaan dhufte. Ayyee baga nagaan. Tola jettee studio keenyatti waamicha keenya kabajaa argamu keetiin maqaa daawwattoota sagantaa galoo showtiin kabaja sii kenna gara yaadaaf gaaffii keenyatti waliin darbina. Otoo sanatti darbiin baga ayyaana kanaan si gala. Angafni nagaa inni fannoos ba'ee angafni nagaa inni fannoos ba'ee du'ee yoomanti nafee du'aa ta'ee. Gara studio keessatti naaf yeroo keessaniif baay'ee galatoomaa jechuun jaalladha baga waliin geenye. Mee ayyaana du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kana akkamittiin yaadatta akkamittiin kabajja? Ayyaanni du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos jireenya kiristaanaa keessatti jireenya warra lammaffaa dhalate keessatti iddoo guddaa qaba. Namni waan tokko yeroo asii achi ilaalu hiika mataa isaatti kenna. Inni itti ilaale immoo hiika biraa kennuu danda'a. Inni dhaqee harkaan qabatee immoo mas hiika biraa kennuu danda'a. Nuti warra dhaqee harkaan qabatee waan ta'eef warra fagoo dhaabbatee ilaallu maal hin taaneef nu biratti hiika jabaa qaba jechuudha du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos. Adeemsa biyya lafaa dhufaatii keenya illee dhufaatii Yesuus Kiristoos wajjin wal qabatee illee akkaataa itti nuti dhufne fagoodha. Haalli keenya waan isatti toluu baatee fi dudduuba deebi'ee kaasuudha yoon baadhee waa'ee Addaam yoon kaasee iddootti nu yaadame gaafa nu uume Waaqayyo iddootti nu yaade tokko qaba. Ani iddoon taa'uu qabu iddootti na jaallatu qaba. Iddoo ofiisaa yaade sana nu uume garuu rakkoon sun uumame iddoo sana waan baanee fi iddootti nu jaallatu sana waan baanee fi dirqama achitti deebi'uu waan qabnuu fi tokkicha ilma isaa Yesuus Kiristoos nuuf ergee karaa Addaan baanee karaa Yesuus Kiristoos immoo deebinee gallee sana keessatti Yesuus Kiristoos dhufee biyya lafaarra ture harka namaatiin immoo harka cubbamootaatiin du'ee immoo achitti namne waan baay'eedhaaf jaboorri jedhan dhaqanii achumatti hafanii gurguddoonni dhaqanii achumatti hafanii Yesuus keenya garuu didee ka'e. Adeemsi keenya jireenya keenya achi keessa ture jechaadha. Gaafa inni ka'ee gaafa inni du'aa ka'ee nutis immoo isa wajjin du'aa kaaneerra. Kanaafi waan akka salphaatti ilaalamu yookiin immoo waan nyaataaf dhugaatii yookaan immoo uffata gaarii uffatanii dabarsuu duwwaa wajjin waa wal qabatu tun ta'an isaa kun baay'ee maayinerii yaada. Baay'ee ayyaaneffatamuu isaatti baay'een gammadaan garuu namni kiristaanni tokko kana beekuu qaba kanatti gammaduu qaba. Nyaata mana isaatti godhatee nyaaturraa uffata godhatu sanarraa nyaati inni amma nyaatu kan uffata inni bara kana uffatee ayyaanessu bara dhufu irra darba faashiniin isaarra darba. Nyaati inni nyaatu immoo isayyuu wal qixxee nyaatama miti tokko immoo haala garaagaraa keessa jirra. Waan wal nu qixxeessu tokko duwwaadha. Innis immoo Yesuus Kiristoos inni lubbuu keenyaaf du'e sun du'ee du'aa ka'eera. Nus immoo isa wajjin duunee turre duunee du'aa kaaneerra. Amma jireenya keessa jirra jechuudha. Namoonni ayyaana kana wajjin wal qabsan yeroo baay'ee maal godhu qophiilee garaagaraa tokko waan garaagaraa hojjetu. Keessumaa namoota rakkattoota gargaaruu wajjin wal qabsiisanii ayyaana kanaaf immoo wantoota garaagaraa walitti qabanii kuusuutiin jibbaata waan kana booda jireenya hin jirre fakkeessanii baasii adda addaa wajjin saaxilamuutiin waa'ee gargaarsa sana wajjin ayyaana wajjin maaf wal qabsiisu waa'ee baasii wajjinoo kana booda ayyaanni guyyaa kuma kana qofa kiristaanotaa fi kakkamii kennu. Kiristaanotaa fi ayyaanni guyyaa Yesuus Kiristoos du'ee du'aa ka'e sana booda jireenya sana keessa irra baase malee guyyaa qiddaame sana duwwaa yaadannee waan dhiifnu miti. Akka du'aa kaane akka jireenyatti jirru arrallee kaayyoonni du'e sanaaf keessa irra nuti. Maaliif boor'annee iddoo dhaqabanna malee
amma fakkeenyaaf kadhata abbaa keenyaa keessatti yoo ilaalte mootummaan kenne waaqarte jaalalli kenne waaqarte akkasuma lafa irratti jechuun arrayyuu maal keessa jirra mootummaa waaqayyoo keessa jirra jechaadha. Kaayyoon inni nuuf ta'e sun nuuf ta'eera. Kanaafuu yeroo hin qabu ayyaaneffannaan sun yeroo hin qabu sa'aatii hin qabu. Garuu yaadannoo awwannee laanneef gaariidha. Yaadannoo sun immoo akkuma jalqaba kaasuu barbaade inni tokko tokkotti toleeti. Uffata gaarii godhatee nyaata gaarii godhatee waan qabu numaa investii godhee si dabarsa. Amma tokko tokko immoo yeroo ilaaltu qabeenya qabaachuurraa kan hafee maalitti baasu laata jedhee taa'ee kan of ilaalu jira. Beektanii mana isaa keessa birrii natti baay'attee maalitti baasu laata kan jedhu jira. Sababii kanaaf immoo kan godhan jiru maalitti baasu laata jedhanii okey waan akkasii jirti lakkaadhanii ishee irratti investii godhu. Tokko tokko immoo waan nyaatee bulullee kan hin qabne hin jiraata. Waan uffatee gadi ba'ullee kan hin qabne hin jiraata. Waan ittiin uffata isaa qabullee miiccatu kan hin qabne hin jiraata. Kun jireenya kan amma jirudha jechuudha. Laayivii namni keenya keessa jirudha jechuudha. Garaagarummaa kanadha. Amma ayyaanni suni yaadatamuun isaa okey turuudha. Garuu yaadatamuun isaa yeroo tokko yeroo lamaa miti. Jireenya nu keessa jiraannudha yeroo hundumaa. Gargaarsi sun garuu gargaarsi sun sababa sanaan fakkeenyaaf keezii sanaan ta'eeti gargaaruun an akka gaarummaatti tan fudhadha. Namni nama gargaaru eebbifamaan waan qabuuf nama gargaara. Garuu waan tokko yeroo goototti galoon maaliif sati goote sana utuu hin taane waaqayyo kan ilaalu galoon maaliif godhee siin jedha. Fakkeenyaaf yeroo faarfannu ifaan maal faarfatee utuu hin taane ifaan maaliif faarfateedha waaqayyo. Maaliif maal keenya ilaala jechuudha garaa keenya ilaala jechuudha. Dhuguma isaa galeeti namni kun waa'ee kana wajji walii qabsiisee godha yoo ta'e eebbadha. Garuu sanas ta'u gargaarsa akka gaariitti tan fudhadha. Gargaarsi sun garuu fakkeenyaaf soorata guyyaa lafaa sin sooranna guyyaa kaanis sin sooranna waan garaa garaa ta'ullee malee jechuudha. Gargaarsi sun akka itti fufaa yoo qabaate gaarii akka gaarummaatti nan dubbisa. Yeroo dhiyoos immoo ati tajaajila keetiif gara biyyaa biraa deemtee turte dhiyoo magaltes ayyaana kanaaf deebitee dhufte moo maal dhufte? Okay. No, an ayyaanaaf hin deebi'ee dhufee utuu hin taane yeroon qabu achi fixee man dhufee kan hin qabaadhe viizaa ji'a tokkooti yoo torban sadii tureen dhufee kanaaf ayyaanaaf hin deebi'ee ta'uu hin taane sagantaa jiru golobee man dhufee. Waaw namatti tola. Mee si tokko waa'ee ayyaana keessaa tuun beeyni namoonni guyyaa ayyaana kana wajji wal qabsan yaada dogoggoraa baay'ee jiran inni kaasu innis maanni kiristaanonni guyyaa ayyaana kana qofa eeggatanii ayyaaneffachuun dogoggora yaadni jedhu jiraachuudha. Maaliif jennaan nuyi ayyaana isa keessa keenyaa kana eegganna malee ayyaana guyyaa eegganna miti jedhanii warri kaasan jiru jechuudha. Ati isa kanarratti deebii maal kennita? Yaa jalqaba tuquu yaaleera gadi fageesseen tuqne yoo ta'e malee ayyaanni sun keessa keenyaera. Guyyaa gaafa Yesuus Kiristoos du'a ka'ee awwaalicha ofirraa darbate achi nuyi ayyaanicha keessa jirra. Ammatti yaada tokko kaasee turte qaba. Guyyaa ayyaaneffannoo sana yaadachuun keenya akka yaadannoo nutti gaariidha waan jedhu kaasee turte jechuudha. Kun kiristaanotaaf gaariidha moo gaarii miti? Ani gaarummaan isaas miidhaan isaas jira. Fakkeenyaaf akkan jalqaba sii kaase sana. Namichi suni yaadannoo sana irratti maaliif meebii akkasiin jedhe sana yoo ta'e miidhaa qabaachuu danda'a. Garuu ati sinuma keessa jirta waan ta'eef amma anaaf siin nu hin dinqu. Kiristaan lammaffaa dhalate tokko hin dinqu. Maaliif sinumayyuu keessa irra ka keessa waan jirruuf. Garuu yaadachuun sa'aatii hin qabu. Daqiiqaa taa'ee yeroo akkasii waan akkasii yaadadhu ta'e yeroo hundumadha. Faarfannaa keenyadha, lallaba keenyadha, jireenya keenyadha. Namoonni tokko tokko immoo utuu hin beekin kan godhan jiru. Utuu hin beekin baajata addaa kan itti ramadan jiru. Even gaafa sanaa wayyaa naaraan uffatamu ta'e akka cubbutti kan lakkaa'an jiru. Nyaati gaariin nyaatamu ta'e akka mootummaa waaqayyoo keessaa ba'anitti kan yaadan jiru. Sababii kanaan immoo liqatti yookaan immoo namarraa liqeeffachuutti kan seenan jiru. Ani isa kanaan nan morma. Maaliif waan addaa miti sumana dura keessa jirrudha jechuudha. Sumana keessa jirrudha waan ta'eef waan guyyaa tokkodha. Inni kun kan inni akka nyaataattis ta'e akka maalitti kan ta'u inni kan immoo jireenya keenyadha. Kanaafuu ani yaadatamuun isaa yeroo hunda haa ta'u malee ani mormii hin qabu. Garuu yaadatamuu guyyaa tokko nan morma. Guyyaa tokkoof ta'e walumaa gala kiristaanotaaf ayyaana kana ayyaaneffachuun sirriidha moo dogoggoradhaati? Dogoggoras hin jedhu.
maaliif waan sirriidha gara sanatti caalsinan tanaa wayi maaliif ayyaaneffatamuu seenaa dhiisnee yaadachuu seenatti walii galaa ta'e anifati yaadachuun dirqama kiristaanaati garuu akka gaaffitti ta'uu danda'u gaafas duwwaadha seenuufidha gaafas duwwaa miti garuu kan yaadachuu akka guyyicha yaadachuu qabnutti kan kaasaa jirtu. Sababni nuyi guyyaa kana special goonee keenyuuf maal? Angafni nagaa inni fannoos ba'ee angafni nagaa inni fannoos ba'ee du'ee yoomatti nafee du'aa ta'ee. Yeroon jedhanii amma faasikaa inni dhuguu ni baasee. Kana kan bal'istee kaasuuf qabnu maanni macaafni qulqulluun maaliin deeggara kana maal kiristaanota wajjin wal qabsiisnee kaasaa jirra waan ta'eef jechuudha. Siluma isaa faasigaanne kun hiikisaa bira darbuudha. Yoo ilaalle jechuudha. Bira darbuudha. Nuyi amma waa yooma gara intinitti finellee waan baay'ee bira darbaama jireenya biyya lafaa kana keessatti illee. Garuu ani kan hin jedhu yaadannoo isaa guyyaa tokko sana ammas jala muree guyyaa tokko duwwaa miti. Garuu fakkeenyaaf guyyaa hunduma isaatiin waggaa guutuu bifa kanaatiin ayyaaneffatamu yoo jedhee dhiibbaa biraa qabaata. Namni hojii isaa dhiisee manatti gala waan qabu irraa intirii qaba. Kanaaf garuu fakkeenyaaf amma yeroo yuunivarsiitii galtuun baratta guyyaa tokko eebbifamta. Guyyaa sana yaadatta. Maaliif sadhumaadha. Rakkina keef sadhumaadha. Laayibeetii achi keessatti dabarsite birrii dhabuu haa ta'u fira dhabuu haa ta'u sadhumaa gootee achi keessa jireenya sattaanutti darbite. Giraajuweeshinii keerratti jechuudha. Amma wallaansoon sun nuufis Yesuus Kiristoosiifis sadhumaadha. Guyyaan sun. Du'ee du'aa ka'e suni gaaffii nama hundumaaf deebii ta'e jechaadha. Guyyaatti lubbuun keenya raawwattee firdii jalaa baatedha. Lubbuun keenya karaa Addaam Hewaan nutti dhufee kan irraa fagaannee turre galma sanatti dachaan jechuudha sanaan. Kanaaf yaadannoo addaadha kiristaanotaa fedhan fudhadhaan. Guyyaa wajjin nuti waliin qabsiisnu ta'e inni kuni deebii qubsaa ta'a yaada. Guyyaa wajjin nuti waliin qabsiisnu ta'e. Garuu guyyaa wajjin yoo waliin qabsiisne yeroo hunda yaadachuu qabna. Inni namni waa'ee fannifamu. Kuni guyyaan kun kan ayyaaneffamu. Garuu guyyaa wajjin yoo waliin qabsiisne hiika sirrii hin kennu kaa'amma yoo. Guyyaa wajjin waliin qabsiisnu guyyaa wajjin kan waliin qabsiisnu waa'ee soorataa du'a. So gaaffiin kun immoo special day maaliif goonaadha ture? Special day suni maybe lakkoofsa ta'uu danda'a. Siigalee dhaqee amma fakkeenyaaf alillee irraan fadheera iyyuu malee guyyaa dhaloota kee amma akka cidhaatti kan kabajamaa jiru. Akka maalitti ispeeshaalii magaalaa keessatti jechaadha. Maa'inni kun amma guyyaa itti gara biyya lafaa dhufedha. Gaariitti isaa dhufu, hamaatti isaa dhufu, iyyumatti soorumatti isaa dhufu, shaama isaa qabsiifata kabajata jechaadha. Maa'inni kun yaadachuuf yaadannoon gargarii baay'ee. Yaadannoo kan jechuun yaadachuu dadhabdee miti. Boldii gootee garuu guyyaa sana keessa bifa sanaan sababa sanaan ittiin Waaqayyoon galateeffatta jechuudha. Guyyaa sana keessa Waaqayyoon eebbista ittiin jechuudha. Ittiin worshipii goota jechuudha. Sababa barbaaddeema Waaqayyoon if galata dhiyeessuun immoo waan tokkodha. Hoillee qabxii guddaadha. Sababa kana nama fakkeenyaaf namni wal ga'ee Waaqayyoon ni waaqeffata. Sababa kanaan worshipiin hin ta'a Waaqayyoon ulfaata. Kanaafuu akkasittiin fudhadhaan. Mi'a ta'u gaa mana keessan teessanii ayyaana kana ayyaaneffachaa jirtanii ayyaanni kun ayyaana qufaa ayyaana gammachuu ayyaana nagaa isiniif haa ta'u gama sagantaa keetii wajjin wal qabsiisnee gama tajaajila keetii wajjin wal qabsiisnee guddina adeemsa tajaajila keetiitti si dabarsa maaliif ammati namoonni baay'een faarfannaa keef dhageettii guddaa kennaniiru dhageettiin faarfannaa keetiitti baay'ee dabalaa jira albeema lama guutuu hojjettee amma sadaffaa hojjetaa miti isa bukkeettii faarfannoota qeenxee hojjettee gadhiiste baay'ee dhageettii guddaa argattee jirta keessaaf alaanii kana qofaayyuu miti rikeerdii cimaa yookaan immoo rikeerdii jalqabaa faarfattoota afaan Oromoo keessaatii YouTube irratti viyuu baay'ee argachuutiin ija sabarra jirta ija sabaa fuuldura jirta mee adeemsa kana keessatti waardiyyaarraa ka'uutiin adeemsa tajaajila keessatti waardiyyaarraa ka'uutiin gara kiiboordistiitti darbuutiin kiiboordistiitti immoo faarfataa taatee faarfataa keessatuma jirtu iyyuu immoo barsiisaa taatee jirta mee isa kana gabaabsi nu ibsa akkam ture. Dhugaa dubbachuuf jireenyi Yesuus wajjin an dabarse dheeraadha. Maaliif
waan hundumayyuu lafa onaa keessatti na argee gooftaan lafa onaa keessatti na argee wal argine jechuudha. Walitti dhufnee waardiyaa sana durallee seenaa adda addaa baay'een qaba. Yoo beekta ta'e tariitti taayii waan jedhamu tokko. Isaas barattee. Dhageessa beektaa taate. Dur jiraa'ee. Isa illee baradheera. Isa kan hin baradhe gargaarsa kolleejjichaatiin hojii humnaa tokko tokko hojjechuutiin jechuudha isaanii fi. Isti maal ture hojii humnaa sun maal ture mee? Hojiin humnaa sun egaa warri kolleejjii sana ijaare nama ja'adha. Nama ja'adha. Yeroo sana bosona qabaa. Isa murtee erga inni gogee booda jiskitee erga inni gogee booda falaxxee iddoo ja'aatti isaaniif irra jechuudha. Akkasiin barattoota wajjin baradhu baay'ee dhokadhaa. Nan qaanaa waan ta'eef jechuudha. Namni beeku hin jiru. Qofaa koo sa'aatii kilaasiin hin jirre ilaalladhee dudduuba deebiin hojii kana hojjedha. Hojii kana nan irraa halkan geggeessaa barrii isaan irratti geggeessaa fi waan sadii guutuun kana godhu immoo gaafa eebba kooti na yaadadha buleessi koo na eebbisiisuu dhufe. Barattee waaqa xumureera waan hin jedhee fi tiitaa sana jechuudha galma naqamtee hin beektanii yaada. Eebbisiisuu gaafa dhufu achi keessaa namni namaame yaadiqa guddaadha gaa baay'ee. Eebbisuun sagantaan eebbichaa jechuudha. Biyyaa'ee dhufaa gaa'onni gaafa nu laatanii ati uffattuu naan jedhan. Maaliif nu uffadhu obboleessi koo dhufeera maal jedheen galaan jedhe qabxiidhaan immoo tokko faranatu jira akka kolleejjichaatti. Na shallamuuf jedhu turan gaaficha. Na ati uffachuu hin dandeessu. Sababii kaffaltii malee barattee fi uffachuu hin dandeessu naan jedhan. Kaffaltii malee waan baradhallee ani qoraan guraan ture. Humna baaseera waan ta'eef uffachuun qaba adeem falmeen. Fuuldura isaadha namni galaa jira already uffudhee galeera barri irratti na eeganiitu baasii na jedhan. Amma ulfaataadha baay'ee. Obboleessi koo akkas na boodeera. Ija isaa baachuu waan hin dadhabee fi mana jalan goree baasii na yaadadha akkaataa isaa itti nattaasan ammallee natti mul'ata. Baasuu qabda baqa nama hanqate warra birriin barate waan hanqateefi ati baasuu qabda hundaa'uun sartifikeetii kee fudhattooti maaliif ija baastan jedhannoo ija baasutu hin taane amma ta'e humna baaseera. Darbee immoo akka qabxii koratti illee na shallamtan natti himtaniirtu. Rakkoon qabaroo biraa dhuftee fudhattan jedhan. Achi baasee fi achi gaa'onni isaanitti kenneen obboleessa koo dhokadheen nan deebi yeroo sana. Achi na barbaadaa olee guyyaa guutuu galgala na argate. Maaliif guddatiin natti argame yeroo sanaan guddaadha baay'ee yeroo garabbachuu fi achi keessatti argamuu qabda. Achi keessa ijoollee wajjin laayivii keedha waan ta'eef jechuudha. Achumaan already dhiiseen sokkee akkuma ta'u ta'een intiin isaa nan fudhee garuu sartifikeetii isaa fudhee. Kun utuu waardiyyummaadha jirtu. Utuu waardiyyaan dhaqin kanaadha. Isa durraa kuni normaalii biyyatti tajaajila jalqabeera. Garuu tajaajila yeroo sanaa nan gungume waaqayyotti. Nan gungumee fi na shentine akka carraa gaaf tokko waldaan na arganna. Waldaa Masarata Kiristoos naqamtee guyyaa galataa tokko jira. Yoo maqaa dheelee natti tola hojjettuu wangeelaadhaan dharraa nagaa jedhamti. Waldaa keenya waldaa Masarata Kiristoos naqamtee jirti ammallee. Isheen guyyaa malee ayyaaneffatti fakkaata. Guyyaatti Yesuus Kiristoosin fayyisaa lubbuu ishee godhatte amante waggaa ayyaaneffatti. Yaada sirrii. Guyyaa sana akkan faarfadhuuf naa waamanii gaafan faarfadhu hundumtuu boo'ee warumti waa'ee faarfannaan bin jaallanne illee badaan illee baay'ee garrama laphee isaanii tuqee. Yaa dhugaatii taa'ee sana fudheera waan ta'eef ani gara sana deemuudha yaadii koo. Na waamee paaster Baqqaleedha amma waldaa Masarata jira. Maaliif ayyaana kana hin guddistu na jedhanii namoota baay'ee jiru namoota gurguddoon. Ishee guddisuun barbaadaa hin jedhe. Ishee as taa'ee karatii taa'ee barsiisummaa kana hin dhaqin as taa'ee jedhanii gaafan taa'aa deemu ishee fudhee anis ayyaanicha guddisuu baay'ee waan hin barbaaduufi nan fudhee nan taa'ee gaafan taa'aa deemu nyaata nyaachuu qabda. Xinnaa uffatallee jirrachuu qabda. Uffatillee yoo hafee waan nyaattu qabaachuu qabda si galee callumatti hammati.
Galoon bareedu kun amma guyyaa torbee tokko gabuu taa'ee nama biraa taata. Namni si bira darbaa jechaadha. Inni sun ga'umsaa waan hin jirree fi waan biraa ta'een itti mul'adhe waan naa sanaa booda yaada tokko naa kaasan. Waardiyyaa barbaadaa irraati kottuutii waldaa kana eegaa faarfannaa keessa immoo guddisii deebiinii gara sittiin jedhan ishee. Hojiitii taa'ee gadhiistee gara waardiyyummaatti. Waardiyyummaatti annife jechuudha. Isheedhaan fudhee gara waggaa tokko waldaa Kiristoos Daargee kan jiru jira waldaan isa eegee nan eegaa nan faarfadha nan tajaajila. Achi gara boordiitti na fidanii na guddisanii boordii dhufee gara waggaa sadiin waardiyyummaadhaan eegee yookaan immoo tajaajilee achi gidduutti tuman jedhu egaa faarfannaan nan faarfadha. Tuman jedhu meeshaa kiiboordii kan taphachuun jalqabee wal bira qabuun jalqabee. Waardiyyummaa fi sagantaa faarfadhaa durumayyuu iddoo naa laatu sabee sanaaf gara sanatti dhufuun koo achi immoo kiiboordistiin ta'ee walichumatti achuma taa'ee ammas leenjiin jalqabee kiiboordistaan leenjisuun jalqabee waldolii garaagaraa illee deemee leenjisaan ture. Achuma keessatti jirtu jechuudha. Waardiyyaa mateetuun jiru eeyyaan fudhee nama bakka buusee deemeen tajaajilaa ture. Waaqayyoof wanti dhabamu hin jiru. Yeroo sana waan darbamu fakkaatu. Especially kan si rakkisu yeroo sana si miti. Anama waan keessa koo guuteedha. Uffata kan namaan uffadhaa. Caammaan kan namaati. Wanti narra jiru hundumtuu kan namaati. Garuu garaan koo gammachuu qaba. Garaan koo baay'ee waaqayyootti gammada. Garuu an si rakkisu eenyudha? Namadha. Ati maal taatee seedhaan dhufe? Kaayyoo keessa kee jiru sana hin beeku jechuudha. Waan keessa keetti biqilee jiru sana namni siif hin argu. Xiqqoo barataa qaxaleedha. Xiqqoo akkasa goote kana goote si jira. Garuu waan ta'e keessa koo dubbatachuu hin danda'u. Waan na keessa jiru kun akka inni guddatu nama nan ture yeroo sana. Kanaafi arrabsoo baay'ee jira. Jecha baay'ee jira. Seenaan kun seenaa dhugaa wajjin wal qabatuu fi gaaffii tokkoon si dabala. Namoonni dhufanii gaafa ati barataa cimaadha akkas gochuu qabda turte akkas gochuu qabda gaafa isin jedhanii ati yoo maal haasofta ofitti? Namoota akka akka ta'uuf hin kaasaa jiru. Namoota sitti dhufu nama lamadha. Nama lama. Namni waltajjiirratti na argu hundumtuu akka inni guddadhu. Namoonni hubannaan hafuuraa isaanii baay'ee immoo waa'ee foonii duwwaa kan yaadan immoo jiru. Tiitaa hima sana dhaqee guddaa ta'etti mul'atu. Kanaaf isaan immoo warri sun jabaadhee akka dhaabadhu na gorsu warri sagantaa dafanii faarfannaa arganii waan dhumaa arganii waldaan kollee waldaan Kiristoos suni akka hin jabaadhu akka darbamuu danda'u turte. Namoonni soqqaan immoo ati maaf jireenya kee dhiiste ati maaf of dhiiste naan jedhu. Innoo waan godheef qaba waaqayyoon dogoggoru kan jedhu tokko achirratti hin faarsee faarfannaa. Innoo akka namaa miti alaa nuuf hin jijjiiru. Anis hin dogoggorre obsaan gooftaa eegu koo ofiis hin irraanfanne gooftaa fannisee waa'ee koo hin jedhe. Of irraanfannaa yoo fakkaatellee akkasidha jechaadha. Waan ta'e keessa koo jira jechuudha. Akka darbamu nan beeka. Akka ce'amu nan beeka. Yoo haalli isaa rakkisaa ta'ellee waan nyaatamu wanti uffatamu hin jiru yoo ta'ellee keessi koo gammada. Ifaan egaa sadarkaa kana keessa darbee adeemsa kana keessa bahee gara barsiisaa kolleejjii Rift Valley ta'uutiin barsiisummaatti si bahee hojjetaa jira. Tajaajila isaa bukkeetti kana hojjechuutiin sabas tajaajilaa jira jedhamee yaadni kaa barsiisaa ta'uu keessan quba qabaachuudha karaa biraatiin. Ammuma irra jira Ifaan. Egaa kun hundumtuu darbamee waaqayyoo seenaa hundumaa dabarsee waan sadii yeroo waardiyyaa waldaa ture sana nan yaadadha. Nama wajjin itti buune. Nama wajjin gaafa itti buunu namichi jaarsa waldaati. Yeroo torba kaasee dabalama yaa hundarratti 77 ture 190 naa galee 200 naa kun. Achi maalin yaadee dhiiseen dhaqeen Rift Valley kana waardiyyaa na godhaadheen gaafadhe yeroo sana jechaadha. Kutaa 10 waardiyyaa ta'uu hin dandeessu na gashan. Warri Rift Valley. Yeroo Rift Valley. Yeroo sana nan gaddeen galee waldaa wanti hin deebi'ee yaada waaqayyoo ta'u jechuudha. Amma immoo waaqayyoo sana dabarsee karaa hin beekamne dhaqeen yuunivarsiitiin jooyi godhe. Yuunivarsiitii irraa eebbifame kompiitar saayinsiitiin Wallaggaa yuunivarsiitii irraan ba'e isaan eebbifame. Idduma waardiyyaa fi taatuudhaan sanatti dhaqee immoo barsiisaan ta'e. Barsiisummaatiin immoo naan seene. Barsiisaan ture jechuudha. Ispeeshaal yeroo Naqamtee irra ture. Tajaajila koo wajjin wal bukkee ol cina qabee deemsisaan ture. Ammallee hojii kana dhibbaa yooni jabeessee itti fuudhaa baadhellee yaada isaanan qaba. Xinnoo tajaajilis bal'aadha.
Hojjetaa jirtamoo dhaabdee jirtamoo? Normaalii dhaabeen jira. Maaliif erga inni gara Finfinneetti dhufee xinnoo ishee sa'aatii akka sanaatti wanni godhachuun dadhabe. Maaliif baatee tajaajiltaa karaa irrattis immoo yeroo fixxaa. Akka yeroo naqamtee jiru sanaatti sa'aatii koo kontirool gochuu hin dandeenye. Hojii biraas immoo kana yaada waan hin qabuuf yaaduma kana keessa jira. Malee ofii kootanii hojjechaa tajaajilutti baay'ee namana. Waan dhiisuu keessan hojii wal qabsiisne hojii hojjechuun barbaachisu hojii wal qabsiisu tajaajiltoonni keenya baay'een ayyaana keenya guddifachuu irratti fokas goona yeroo baay'ee jechuudha. Hingaa nuuf hojiin barbaachisu tajaajilli qofti gaadha kan jedhanii kaasan jiru jechuudha. Ati isaan kana hojiin toora hiriirteeti moo akka maaliif dhaabde? Tajaajila kee fi hojii kana wal bukkee qabsiistee hojjechuun ni danda'ama. Hangafni nagaa inni fannoos ba'ee hangafni nagaa inni fannoos ba'ee du'ee yoomatti nafee du'aa ta'ee. Otuu kun hin barbaachisu ta'e immoo Waaqayyo maaliif karaa yaadamne sana yoo barsiisna gasha. Hin barbaachisa waan ta'eefidha. Ani yoo wallaalellee Waaqayyo akkan kana godhu beeka baate. Kanaafidha karaa abjuu tokko hin qabne yuunivarsiitii galeen. Achi immoo yuunivarsiitii amma eebbifamee ba'e. Waanaaf hojjechuu hin qabu. Garuu maani inni amma tette kuni dogoggoradha. Fakkeenyaaf hojii hojjechaa hojii hin barbaachisu inni dhusun fakkeenyaaf ijoolleen keenya nan beekaman hiriyootuma koo. Yeroo kaane nuti nama yeroo xinnoo taane turre nama ja'a wayii taane kaan nama baay'ee jiru. Yeroo ayyaana yookiin abjuu tokko yoo abjootan mana barumsaa dhaqan. Yoo faarfannaa tokko barreessan mana barumsaa deeman. Waaqayyoon bakka fixaniiru. Waaqayyo faarfannaa tokko isin dhumu abjuu tokko isin dhumu mul'ina tokko isin dhumu. Kanaafi ganaa itti siqaamaa deemna amma jiraannu kana amma umuriin keenya dabalu kana itti siqaamaadha kan nu deemu. Kanaafi hojii keenya immoo wanti nu dhowwu hin jiru. Hojii yoo hojjenne ayyaanni Waaqayyo irraan fudhatamu. Nan deeggera jechuu barbaadan walumaa gala haala mijeeffannee hojjechuun gaarii madha. Maaliif hirkattummaa jalaallee nu baasaa ayyaana qabnu kana haala gaariidhaan qaruu dandeenya. Akkuma argite amma hojii faarfannaa tokko hojjechuun waan baay'ee si gaafata. Everything gara laayiviitti deemaara. Kanallee of dandeessee waan tokko gochuu fi harka namaa eeguu jalaa bahuudhaa fi hojjechuun gaaffii hin qabu. Dirqama. Amma immoo gara dhumaatti deemaa jirra. Yaada si keessa jiru yookaan immoo ergaa tajaajiltoota keenyaa fi akka sabaatti bagattiin siin gahee kan jettu namoota galateeffattu yoo qabaatte asumarraan itti fayyadame yerootti. Walumaa gala si waan naaf firtaniif eebbifamaa. Kanan jedhu ani waan keessa koo jiru waan dubbachuu barbaadu jireenyi hin darbamne hin jiru. Yoo Yesuus wajjin ta'an yoo Yesuus hin jabeessanii qabatan waan hin ce'amne tokko illee hin jiru. Tarii kana ilaalaa kan jirtan haalli koo kun hin darbamu jechuu dandeessu. Haala ulfaataadha jechuu dandeessu. Garuu Yesuus wajjin waan hin darbamne tokko illee hin jiru. Kanaafuu jabaadhaa mudhii keessan hidhadhaa. Yesuus Kiristoos immoo jabeessaa qabadhaa. Karaa inni darbu ilaalladhaa. Dubartittiin mucaan jalaa du'e suni Yesuus Kiristoos asiin deemuu jaallata jette. Karaa inni deemuu beekte jechuudha. Yoo maxinnaatille karaa inni irra deemuu illee ilaallachuun nurra jiraata. Karaa Yesuus darbu ilaallachuun nurra jiraata. Abdii kutachuun nurraa hin eegamu. Maa inni jireenyi koollee fakkeenya tokkodha jechuudha. Fagoodha. Waan inni naasaamillee baay'ee jira. Waaqayyo sana hundumaa dabarseera. Kanaafuu abdii kutachuun nurra hin jiraatu. Warri ayyaana waa'ee ayyaanatti yoo deeme immoo baga geessanii ayyaana keessan ayyaana sa keessa keenya jiru sana sanuu kenname sanatti sa dhuddan sa nyaattan sa uffattan caalaa isatti akkas hin gammaddan sinii dhaamuun barbaada. Inni nuuf jireenya ammas boorisitti fumnaa iftaanis itti fumnaa yoo gooftaan dhufe sachi dhannaa yoo ofii keenya dhanne sachi dhanna waan ta'eef gammachuun keessan guddaa isaa ta'u. Asumaan waan dhaamuu barbaadu sasitti gammadaa jirtan kanallee namni itti gammadu dhabuu jiraachuu danda'a. Kanaafi wal ilaaluun naannoo ofii ilaaluun waan namaa hin hirii kana waliin ga'uun gaariidha. Waaqayyo isin haa eebbisu jechuun jaalladha. Akkasuma haadha manaa koo Haannaa baga geessan siin jedha. Maatii ishee hundumaa lafa jirtanitti ayyaanni Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Maatii koo obboloota hojii waltajjii Waaqayyo walii wajjin dhaabbannu namoota Waaqayyo gurguddoo bagattiin sin ga'ee eebbifamaa Waaqayyo isin haa eebbisu hedduun sin jaalladha. Mucaa koo Faarollee baga geessa jechuun jaalladha.
namoota galateeffachuu qabdu keessaa kan inni itti dabaluu qabu namoota yeroo darbe gara Dubaayitti si waamanii sagantaa akkas bareedu kana tiin akkati isaan bukkee dhaabbattu isaan bukkee dhaabbatanii isaanis akkati isaan tajaajiltu godhanii asumaan galateeffadhame biyya ormaa keessa ta'anii haala mijanne keessatti carraa akkasii waliif kennu waan salphaa miti. Dhugaanuma waa'ee isaanii yeroo yaadu akka baay'ee yeroo tokko tokko waan nati of harkaa qabdu kuni fakkeenyaaf dhattee nama biraa wajjin yeroo itti madaaltu yeroo itti si jalaa gadi bu'uura yeroo si jalaa immoo ol ba'uura. Isaan irratti waan akkasiin argan. Isaan amma haala mijataa keessa hin jiran mana namaa keessa jiru ijoolleen kun. Ani amman ture hundumaatti baay'ee garaan kun cabee anillee gatii kaffalee amma kana kan hin tinedhe maa inni haala mijanne kana keessa dhaabbatanii akka sanatti waaqayyoof of kennuu barbaadan waan ajaa'ibaati. Ani baay'een garramame na dinqee baay'ee amma yeroo tokko tokko waan namni ani baay'ee miidhamee dhiyaasa'u nama tokko tokko immoo jireenya kanaadha. Isaan irraa jaalala guddaan arge dhugaa dubbachuuf dubbii waaqayyoof ayyaana waaqayyoof kabaja isaan qaban kabaja addaati. Bolota keenya biyya ormaa jiran illee fakkeenya gaarii ta'uu yaada. Maa inni kan haalli isaanii mijatee immoo waan kanatti hin gammanneeru. Isaan kun garuu haalli isaanii mijataa miti. Even baay'een isaanii illee hojii hin qabanii. Mana tokko keessa baay'atanii rafuutu argitee baay'ee waan itti ta'u. Kana keessaa immoo waaqayyotti baay'ee gammadu. Kanaaf isaaniin jabaadhaa jechuun jaalladha. Waaqayyo sinaa eebbisuu hedduun sin jaalladha. Ammallee jaalala gooftaa qabdan kana hin dhaamsinaa tokkummaa keessan qabadhaati jabaadhaa. Fakkeenyummaa gaarii sinirraa argeera. Fakkeenyummaa gaarii ta'uudhaan waa'ee nama nuuf jechuudha. Waaqayyo sinaa eebbisuu eebbifamaa. Daawwattoota fi hordoftoota sagantaa Galooshoo ammas irra deebinee baga ittiin siin ga'e baga geenye ayyaanni kun ayyaana nagaa ayyaana qofaa isiniif haa ta'u akkuma dura isiniin jedhe ammas naannaa keessa warra jiranii nyaataaf dhugaatii dhabanii immoo cooliganii ayyaana kana dabarsuu waan dhaban utuma yaadattanii ofii keessanis ayyaana gaarii dabarsaa jedha. Akkasitti nu bareechuutiin uffata aadaa kanaatiin kan nu faayanii mana uffata diizaayinar lalii diizaayin bakki itti argama isheetii Buraayyuu bulchiinsa magaalaa fuulduratti argama. Maaliin arganna hojjettanii Duwwaa 9 23 kanaan dawwaltanii eessa jirtaa dhufnee sibukeetii fayyadamuu barbaannattanii qunnamuu dandeessu. Ayyaanni kun ayyaana gaarii isiniif haa ta'u torban sagantaa biraatii walitti deebinaa sagantaan 7 Spirit irratti isiniif darbu sagantaan biraa waan jiruuf kanatti fufee isin qaqqabaa ayyaanni kun ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Hangafni nagaa inni fannoos ba'ee.